qabsoo Oromoodhaati. Diina gamtaadhaa waliin qabna. Diina Oromoo fixaadhaa jiru. Diina ummata Tigraay fixaadhaa jiru. Diina Beenishaangul ummata Sidaamaa sabaa sablammii hunda fixaa jiru. Jara kun hundi fira keenya. Fira qabsoodhaati. Guuza keenya Oromoodhaaf guuza oolaadhaa jiran akkasin laala. Injifannoon arraan tana karaa kaabatti galmooyte injifannoo Oromoodhaati. Hukaan challenge me injifannoo Oromoodhaati. Injifannoo woboodhaati. Injifannoo qeeyiroodhaati. Injifannoo qarreedhaati. Diina qeeyiroodhaati nam kum 70 ol lafarraa haxaa'on jechuudha. Diina qeeyiroodhaa diina haadha Oromoodhaa qe'ee Oromoodhaa keessaa ajjeesaadhaa jiru jarri TDF nam kum 70 tokkotti lafarraa xaa'e 10,000 every day jechuudha. Guyyatti nam kum 10 ajjeese jechuudha. Kum 73 hujii ala godhan jechuudha. Hujii ala taasisan suni warri chidhume sun hundi diina Oromoodhaati beekadha. Diina Oromoodhaati. Warra diina Oromoodhaatu ol erge fira Oromoodhaatu lafarraa haxaawee jechuudha. Achi keessaa ijoolleen tajaajila harkaa wachuun dhabdu beekadha. Harkaa wachuun dhabdu. Kanaafiin kaniin dadhabbii qabu gammadee akkamitti kophaadhaaf akka gammadee akkamittiin gacciseera. Akkatti gammadee diinni Oromoodhaa warreen jara keenya remember warreen kalee mucaa daa'ima addabaabaatti baasee qawweedhaan haadha abbaa duratti rashane waraana arraan tanaa TDF lafarraa haxooyte kanaa beekadha. Kamaammaxamiin halkan fuudhee mataarraa muree abbaa ilmaanii ala darbe eenyu warra arraan tana naannoo Amaaraa keessatti 70 murruqte kanaatu akkas godhee beekadha. Warreen dubartii Oromoodhaa reeppi godhaa ture. Warreen jaartii jaarsiduratti reeppi godhaadhaa ture. Warra arraan tana Tigreen lafarraa haxooyte kanaa beekadha. Kanaafiin diina Oromoodhaatu dhaqee dhume warri mootummaa tana dha'u hundinuu Oromoodhaaf fira keenya aanaadha. Aanaa fira keenya aanaadha. Injifannoon san qofaa miti. San qofaa miti. Waraanni kun 70 ol dhumuudhaa miti. Abiy Ahmed anamoonni waa takka yaadda weegale. Hiro dhumti gurbaa kana akka Mangistuu Hayilemaariyaam taati moo akka Gaddaafii taati waan juutu harkaa wal dhawaadhaa jira. Jara keenya na gargaara meeddanaa baasa asirratti. Dhumti Abiy Ahmed meeqam ta'uudhaa ta'es an harkaa wal dhoyte tamiin qabadhaa wallaale akka Mangistuu Hayilemaariyaamtti baqataa kan jenne arra seerri sun jijjiiramee jira. Addunyaa sarara Abiy bakkatti baqatee nagaan jiraatu tokko illee hin qabu. Kanaa shakkina seena. Akka Gaddaafiidhaa san ta'uudhaaf ta'amoo akka Mangistuutti carraa harkatee baqachuudhaaf ta'amoo yoo baqatee akkamitti jiraataa mina gargaara. Waan kanaan olii qaqqabee xalaanxalu jira. Dhiroo booddeensa akkam ta'u teessi akka Saadaamitti isaa dhokate boolla keessaa bashaashaadhaa fuudhu ta'ammoo. Mee akkam goonu mee danaa baasa kanaan na rakke dubbitaan na rakke akka deemu ta'uu niin beeka akka duudhaaf ta'uu niin beeka. Garuu akkam turooyyaadhaaf mee akkam turooyyaadhaaf mee barreessaa achi gubbatti barreessaa mee Abiyyiif akkam ta'u ta'a booddeensaa mee namni waa yaaduu danda'u mee shalagaa namni tasbii ilaaluu jiraattan namni kitaaba ilaalu namni tasbii ilaalu namni maarree ilaaluu jiraattan mee naa barreessaati waan kan na furaa dubbii jaati yeroo dheeraan yaaddawaa jira. Ciiseetiin manaamaan isaa akka Gaddaafitti qeeroon afaan keessa kophee boottiin dhiittu akkatti arga. Qeeroo shawaadhaa qeeroo sanaayiidhaa ta kophee boottii haattee Abiy kophee guddoo tanaan fuula keessa dhiittuun nan mul'ata yeroo garii. Yeroo garii ammaas taa'eetiin isaa akka Saadaamitti ijoolleen qeeroon filaa suuqattee boolla keessaa luqqaaftuun argammaas yeroo garii. Asumatti ammaas narkaa ol dhoytee ammaas Abiy Ahmed baqatee karaa Arab Emireetii kana baqatee waan jettuun dhagaa anaa akkatti aaree akkamitti qeeroo harkaabee baqata akkamitti dhaynee chiifuuna jiru kanaan nan mul'ata. Mee isin akka Oromootti maaltu isin mul'ata akkam ta'uudhaaf ta'a booddeensaa kana maaliif hin jaa yeroon yaaduu qabnu ammaan tan jarri dasee hugguu qabate edaanuu silkiin qabu silkirraa sigirsuu ka'e maappiidhaan sigirsuu ka'e daseedhaa fi Finfinnee iddoo kaampiin gurguddoon Abiy qabu karaa kaabaa kana jirte jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti silaa inni waraana waan qabu achi naqeeti mishigii qotatee maal godhatee achi taa'uudhaaf deema. Jarri arra waan san harkaa cabsan jechuudha. Harkaa cabsan. Arra amma
dubartuma magaalaa keessatti googaraan irraa buute godhe Abiy Ahmed. Dubartii magaalaa keessatti sanuu tawaa takka jalaan qabne googaraa irraa buute. Meelaala magaalaa saftiidha takka wal xiixu keessatti naannoo kana lafa tana Abiy Ahmed qabachuun Abiy Ahmed irraan tana magaalaa walakkatti googaraa irraa buute. Magaalaa walakkatti isaa googaraa zinnaa shidhatee deemu. Magaalaa guyyaa magaalaatiin magaalaa walakkatti googaraa irraa buute. Hawaat kilee jalaan qabne akka Rabbiin uume jira. Akka Rabbiin uume tafe jira. So wanni gammaduuf daseen qabatamuudhaaf miti yookaan magaalonni naannoo sanii bakki silaa Abiy Ahmed istiraateejiidhaaf kaatsuun qabamuudhaaf miti. Kun nan gammachiifne. Wanni na gammachiise humniti inni silaaniin qabajuu harkaa shishimta'uu taakka jaa. Lamada Finfinneedhaa fi dasee idduun waa takka walii mishigiin cabsuudhaaf feesif takka illeen hin jirtu. Lama naajaa. Sadeeffa wallo keessatti jaalallameen wal arkanii wal seenanii jiran. Jaalallamee wajjiin Abiy irra qabsaa jiran wal seenanii jiran jechuudha. Duraa wallo idduu jira. Wallo lafa Oromoo irratti jaalallameen wal qabatanii jiran. Waan sadeen kanaatu na gammachiisee akka arsuun dadhabbii qabuu laayivii seenaa asuna godhe jechuudha. Isna kam jirtu? Tokkootu daddawwale waliin haasofne OPDOdha. OPDO isin dubbisa. Yeroo OPDO isin kabiyya keessaa maaliif warraan haasoo gaarii hojjaasee odeessa irraa fudhuu jira. Akkaan itti fudhuufuun hin beekaa. Warra hoggoroota kana maqaan dha'uun barbaadu warraa wajjin haasoo jira. Warra walitti hanjamnee aboogaa akkam garaa jechuun kintanii caffee lakkii isinumaan tartanii lakkii marroon keessan faayidaan qabu lakkii marroon faayidaa ni qaba olsi gujjira isin juntaa dhanaan ja'a lakkii juntaan fira keenyaa qabsoon akkana qabdiin ja'anii walitti hanjamne nama OPDOdhaati yoo maqaa isaa gaariin ta'u nama sadarkaa ministeeratti jiru. Sadarkaa ministeeratti jira. So namni kun maal jee arraan tana guuni dubbiin dasee qaba haatu ittiin barreessee jechuun aboogaa juntaan gassiqeeti walii humaan afne kamiin jeen caffe ani dhabee dhabu waa laman dhabuu naan jee lakki waa lama keessaa takkan dhabuu naan jee mee dhageeffadhaa qalbiidhaan maqaa biraatiin see dhageeffatanii maan tana maqaa biraatiin maqaa isaatiin yoo seene Abiy hin dhiisu. Kanaafuu maqaa biraatiin seenee na dhageeffata. So waa lama keessaa takkan dhabuu naan jee. Na beektaa biti naan jeen Oromoodha. Oromoodha isin beekaa. Ayyooni isin dhuftanii injifattaniis yoo waboon dhuftee injifatteesi Oromummaan tiyyanaa dandabattee Oromoon hafte Oromummaadhaan naafaati Oromummaan dhabnee je. Yoo isin cabxanii gartee mootummaan kun achi hiixee turteesi maallaqa bareedaan godhaadhaa jira. Jireenya bareedaa jeesu jira. Kanaatu itti naafuufaa an karlachuttuu kasaaraan qabu jegartee. Karlachuttuu kasaaraan qabu jedhee gaafa qabattan yoo na jeeftaniis na hiitaniis na fanniftaniis annam tokko garuu Oromoo mileen 60 du'arraa hambiftanii yoo dhuftan gartee waraanni yoo dhufeesi Oromoo mileen 60 tan Abiy awwaaluudhaaf deemu du'arraa awwaalarraa hambiftanii an sunis naa gaariidha jedhe. Yoo narraa haftanii gartee nyaachuutti hufe qochumaa hiiguutadhe karaa kanas gartee raaf kasaaraa miti jegartee. Maaltu goleef akka jarri seenuudhaaf deemu galeefii jira. Bar kiiloomeetira 800 no ni gaangas daseedhaa fi wanti iddoo hanga yoo kaamil daseedhaa fi Finfinnee iddoo hangam hagam fagaata. Amna guyyaa meeqaati? Makiinaadhaan yooni maal 800 taate biyya kanatti sa'a meeqa oofta? Sa'a 5 mina barreessa daseedhaa fi wanti iddoo hangam takka daseedhaa fi Finfinnee iddoo Abiy halkan utubatti katti fidee buluun oolummaan tana
هل كان إفراد راسي وتبتكت أكن مجني مون قبدي وتبتر كتيكت وين ديت لهون وين من لادرك وين يكوال شالكم وين زناشية بقى متوبنكو أكسبون متوبنكو زناش من تارجع ليش زناش نوتي خليس كوفلاتور انتو كوفلاتور ايجا ابي غورسيني ددمنه اوكي 380 مايل مو كيلومتر اوكي كيلومتر اوغو مايل ديفت around ميجي جرا مايل change that to miles اكستي مخنا دامبيخا كيلومتر دامبيخ هنگم تكوف مالي دور غافان ام بيجرو دريدا خانيتي خراب اللي في فينيرف بيكدا كيلومتر بشني خراب اللي دف سو يو مايلان كيس نيم بيخچو زا ميقت جرسين ودافتا فينفني هنگم تكرا فدتا خرا خنا دسرا خاسه وراني ابي هنگم تكدور دابچو دندهوانجو I can calculate and tell you بويا هنگرتي سيدون دني ديبس ما سورال بس ما رمو داجر خقوباوي فينفني خيسافي فينفني ناني سيجرو جرا وران بس ما رمو دا هنگا كودا سينگكو وران اوكي دوريسا جاراتنكي 175 miles ثم مايل ميك اوكي ساعة لما في ساعة لما في وجوده ساعة لما في ጭና ሳለማ ጭና መኪና ዳን ሳለ ማፊ ጭና ይችላል መኪና ዳ ዮዲመን ከራ ኢትዮጵያ ረጋ ከራ ቢርክር ሳለማ ጭና ዳ ከራ ኢትዮጵያ ራ ሳአ ሸንፋጉድ ሳአ ሸንጉድ ከራ ኢትዮጵያ ራ ሀገሱ ወራን ብሱም ማሩ ሞዳ ጀረ ኸኝላላ መጋላ ፍንፍኔ ኸይስጉቱ ወራኒ አጀጃን ዴማ ወራኒ ተርሲሞዳን ዴማ ወራኒ አክመት ነም ኸኛ ወቦማን ዱኻፍኒ ወቦማ ከስንጎን ዋይ ወራናን ቤተን ተርሲሞ ወራናን ቤተን ወራኒ ዱረ ኢፍጃሩ ቀበ ኢፉምኔሱ ቀበ ኢፍጭምሱ ደቀብ ወራኒ ጉድፌ ለፋ ሃረቁ በቴ ለፈተነ በረቹ ደቀብ ተይሱ መለፋ ኡመታ ወጂን አመል ኡመታ ብሩ ደቀብ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞዳ ፍንፍኔ ኸይሳፊ ናኖ ሲዳ tolfatee taa'u jira jechuudha. Tolfatee they are waiting hanga fiishkaan afuufamuu ta'ee jiran hanga fiishkaan afuufamu. Namni keenya fagootti eega fagootti warra Arsii keessaa waa dha'u Hagujii keessaa Wallagga keessaa eega. Wallagga keessa bar diinni jiru. Jarri bakki sun akka duubbeedhatti itti faayidaa'u. Gujiin akka duubbeedhaati. Bakkitti immoo xiyyeeffannaa waraanaa magaalaa guddittii Oromiyaadhaati Finfinnee jala maal godhaa jiran maan dhooyne achi juntaan dhawaa jira no diina keenya wal dhaw jira haa wal laaffisanii kan dubbatinaa laal dubbatinaa tan Oromoo qofti riba haa wal dhaw diina keenya burwaan dhufan beekan haa wal laaffisanii haa wal xaawni namni istirateejii beeku taa'eeti eeggataa jechuudha taa'ee eeggata for the right time hanga fiishkaan afuufamuu teesseeti eeggata qaataa qabde gaafa qaataa qabde arkiilo dubbii siila akki itti deemamutti jiru akkan Itoophiyaan bittinnooytee jirti diigamtee jirti wallaahi laziim wabillaahi kiribin amana Abiyyi fi Itoophiyaan guyyaa Abiy bade Itoophiyaan badde Abiy tanatti ani addattiin galatoonfadha Abiy Itoophiyaa billeessa Abiy amaarummaa nafxanyummaa Itoophiyummaa waliin awwaalamuudhaa deema isa boodaan Itoophiyaan hin jirtu Abiyyiin booda Itoophiyaa wanni jan hin jirtu tana qofa waan gaarii seenaatti yaadannu Abiy Ahmed akkuma Minilik seenaa harma muraadhaatti yaadannu akkuma Teediroosii fi Maarree waan inni uummata walloo godhe yaadannu akkasumatti Abiyyis hoggana Itoophiyaa bara tokko ture
nama amata saditti Itoophiyaa bittinneessee Itoophiyaa fi nafxanyummaa fi amaarummaa fuudhee awwaalame waliin awwaalamee jenneeti seenaa gubbatti ijoolleen barachuudhaaf teessi caffiraamis maal jenaan jaa Abiyyiin booda Itoophiyaan hin jirtu maaliif sirni nafxanyaadhaa sirni jibbamaadha sabaa sablamni hunda biratti deebisiin maas amaarri jibbaa fi tuffii ummata hundaaf qabu akka nam tokko jiraachuu hin dandeenye ifatti waan garaa qabu ol baasee haqqisee amma sadeen kan amaarri ol baasee waan garaa qabu waan amata meeqa dhoysee gara qabate ol baasee haqqise kana booda saba tokko wajjiin jiraachuu hin danda'u saba tokko illee firan qabu amaarummaanis baduudhaaf teesse kalalisuudhaa taa'u agaw lalisuuf ta'a qimaanti lalisuuf ta'a orgobbaa kun sabaa sablammoonni kun lalisuuf ta'a jechuudha lafti amaaraa eessaa dhabamuudhaaf ta'a caffeeraamis maal jenaan jaa lafti amaaraan jirtu eessa amaarin keessaa hundi oromaa'uudhaaf ta'a laal keep this keep my word amaarri oromiyaa keessaa hundi oromaa'uudhaaf ta'a ani akkaan beekutti hin beeka 1990 takka gaafa bilisummaa oromoodhaa dhuftee ol seente amaarri ganda keenyaa hundi ni oromaay hundi ni oromaay kaduraan maddee deemu asiiqeeti an haadhaan oromoodhaa abbaa akaakun kibara oromoodha ture sojuutii oromaayee dhumee amaariif keessaa dhamu hanga xiqqaa girawaa gar baddannoo keessaa nam sadii moo afuri sun keessaa kutan hanga fe oromaaweeti oromoo waliin laaqamee boodarra eega aabaa'oon baatin maasii amaarumma deebi'an amaarri warra karaa sirbi tolee fi sirbuu beeku karaa hundi deemu beekan fedhan ni oromoon fedhan asumas somaaloon fedhan ni adarooman lafti amaaraa wanni ja'an jiraachuudhaaf hin teessu Abiy wanni gaariin Itoophiyaa maali ummata Itoophiyaadhaatiif godhe sabaa sablammootaa godhe Itoophiyaa ba'aarratti taatee fi sirna nafxanyaa amaarummaadhaa wajjin fuudhee qabrii takkatti hojii awwaalamuudhaa deema kana wanni akkatti waywaataniif nuti wanni akka gammannuuf sirna jibbinuutu awwaalamaadhaa jira nuti ililchaati awwaalla oromoon ililchaadhaati awwaalla amaarri garuu Itoophiyaan duraaduu jirti laala jira keenya Itoophiyaan duraaduu jira Minilik isaa duraa haaratti awwaalamuudhaa deema sirna Minilik uumee fiitu awwaalamuudhaa deema maalummaa isaaniitu awwaalamuudhaa deema afaan isaaniitu awwaalamuudhaa deema waa meeqa afaan amaaraatu awwaalamuu deema kana booda afaan amaaraa afaan bakka takka ta'e dubbatamu miti finfinnee keessatti afaan amaaraa dubbachuun dhowwaadha indee jechuun finfinnee keessa dhoorka ta'uudhaaf teesse amanaa afaan amaaraa yoo dhaban amaarummaa yoo hafte nafxanyummaa yoo hafte Itoophiyaa yoo hafte jarri kun maaliif hin boonye wanni akkuma nuti oromiyaa jaalannutti akkuma nuti oromiyaa tana jaaruudhaaf dimokiraatik riippaabilik oromiyaa jaaruudhaaf hawwinutti akkuma maqaa kanaan ammaasii oromiyaadhaaf abbootiin teenya abaabuliin teenya wareegamtetti beekadhaa isaanis maqaa Itoophiyaa kanaaf nafxanyummaadhaaf sirna kanaaf abaabuun isaanii beekadhaa wareegamte maaliif hin boonye Abiy Ahmed maal iyyin maal maraan haqa qaba yoo maraatees yoo huccuu darbees warri isaa gubbaadhaa osoo nikkatti Tigreen cafaytu osoo waraanni kun meeqa duraa dhumu አልተሸነፍንም ህሞሃምነ እንጅፈቹ ጅራ ወደፊት እየገሰገሰ ነው ማረ እየገሰገሰ ነው ወርጁ ሁንበር ኢሳን ኢፍጅጅቤ ሱዶ ቀበን ኑትገሩ ኮፍላዳት ያዋል ኮፍላዳት ጉባቴኘ ሁጩ አዲን አዋል ኢትዮጵያ ጋፋ ዋል ሁጩ አዲ ሃኔት ቦኔ ኢልቻዳ ሁጩ አዳ ሃኔ አዋላቹ ጀሩ ሁጩ ጉራቲ ሃይቱ ጉራቲ ዳዋል ጅራታ በጋ ገመነ ወልማኑን ሁንድኑ ወረን ጭቁርሳ ጀላበሁዳፍ ቀብሶ ጎዳዳ ጅርተን ወረን ጭቁርሳ ጀላበሁዳፍ አልከኒ ጉያ ያዳዋዳ ጅርተን ወረን ጭቁርሳ ጀላ ሰበከ ነባሱዳፍ
gaara keessa bineensaa wajjin beelaa fi dheebuu obsanii Oromoodhaaf qabsaa'aa jirtan isin hundinuu injifannoon tun injifannoo teessanii baga gammaddaniin isin jechuu barbaada. Qeeroo fi qarreen Oromiyaadha warreen Oromiyaa keessaa halkanii guyyaa rakkattanii ummata Oromoodhaa kana gar tokko baasuudhaaf mala dhawaadhaa jirtan injifannoon arraatun injifannoo teessanii baga gammaddan. Warreen diinnan Oromoodhaa gantoonni qochumaa jala goree saba fi gurgure guyyaan kun isiniif taaziyaadha baga gadditan isin ja'a baga gadditan ganaadha gadduudhaaf teessanii fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha.